bultii halaal bareeddu faaya jiruu namaati waloomtanii jiraachuuf jireenya nam lamaati baga carroomtan jannaa tana caaltuun niimaati nageessoo fi zeeniyaa misirroo muslimaati ulaan yaadaa cufamtee ganaa yaaddanumaati bultii halaal bareeddu faaya jiruu namaati waloomtanii jiraachuuf jireenya nam lamaati baga carroomtan jannaa tana caaltuun niimaati nageessoo fi zeeniyaa misirroo muslimaati ulaan yaadaa cufamtee ganaa yaaddanumaati eegalli dubbii teenyaa maqaa rabbii jabaatiin bismillaahi dhaqulfiin khayriidhaaf jalqabaati maqaa isaatiin ifeynaa deemuu turree dabaati qileenuun geessu ibliis dharaan nu sossobaati sifaarsinaa ilaahii mootii mootii gubbaati sifaarsinaa ilaahii mootii mootii gubbaati sumaa asiin nu eegee gargaartee nuuf qabaati hamtuu nu eeyde khayrii walitti nuuf qabaati hamtuu nu eeyde khayrii walitti nuuf qabaati garaa nuuf laaftee obsaan akka haadhaaf abbaati turree gaarii nu buuftee eeydee karaa dabaati sirraan duroomtu khalqiin siini galtee bubbaati ammallee siin nu eegaa rakkoo dhibeef dhabaati sumaan dabarree gufuu tanqarree fi tabbaati ammallee siin nu eegaa rakkoo dhibeef dhabaati sumaan dabarree gufuu tanqarree fi tabbaati faarfamte yaa ilaahii akka keetii faaruuni siin nu garsiise turree namuu bultii jaaruuni diiniin faayamte ijoolleen ashiittee misirrooni nageessoo fi zeeniinsaa kunoo geesseef yerooni waliif qindooyte sunnaan geenyaaniif qaaxarooni waliif qindooyte sunnaan geenyaaniif qaaxarooni irreen konfolummaadhaa irraa kufteerarooni naamusa diinfii eeguun alaa galaa qarooni torree zambii dhiqattee khayriidhaan wal baruuni kana karaan aaqillii yaabbii milkii qoruuni filattan deemsa sirrii haraamirraa guruuni filattan deemsa sirrii haraamirraa guruuni baga jaaramtan jannaa waliin toltii jiruuni filattan deemsa sirrii haraamirraa guruuni baga jaaramtan jannaa waliin toltii jiruuni bultii halaal bareeddu faaya jiruu namaati waloomtanii jiraachuuf jireenya nam lamaati baga carroomtan jannaa tana caaltuun niimaati nageessoo fi zeeniyaa misirroo muslimaati ulaan yaadaa cufamtee ganaa yaaddanumaati hawwii yeroo dheeraadhaa arra taatee wal harkaan irruun imaana isaanii guutamee fi walakkaan naamusa diinfii eeguuf jaaramuudhaa sadarkaan mi'aa hubbii haqiiqaa namaan bittuu farankaan hin boora'uu burqaansii incitu kansii birkaan hin boora'uu burqaansii incitu kansii birkaan tan gammachuudhaa qulfii naqattanii ifarkaa jaaramuun tolti jiruun yookaan hin qabdu hiika jaaramuun tolti jiruun yookaan hin qabdu hiika jiruu hawwaa fi turtan arratti geessan taakka jaalalti teeysan lachuu kunoorre helte bakka rabbii sin duroomse haa eegu waan sirrakka wajjin ziyaaraa jennaa madiinaadhaa fi makkaa rabbiin isin duroomse haa eegu waan sirrakka wajjin ziyaaraa jennaa madiinaadhaa fi makkaa sodaaf irraa lakkise bultii diinjaara jeeni nageessoo nuu milkaa'ee giiftii isaa adde zeeni waliin bareeddi ijoolleen iftee kahuura leeyni qalbii dhugaan jaalattee indaan geessuu fageenyi waan feetuu wal arkannaan qalbiif bu'ee nageenyi waan feetuu wal arkannaan qalbiif bu'ee nageenyi namni waliin bareedaa kophaan toluu jireenyi gammachuu siif hin kennu heddummaatuus qabeenyi ragaan barbaaddu ijoollee lamaan tanaa fakkeenyi gammadee jarri lachuu fuulaa himaa addeenyi urjii samii fakkaataa jidduun jiruu hammeenyi urjii samii fakkaataa jidduun jiruu hammeenyi nuuf gammachiise rabbiin kan isaatii jabeenyi urjii samii fakkaataa jidduun jiruu hammeenyi nuuf gammachiise rabbiin kan isaatii jabeenyi bultii halaal bareeddu faaya jiruu namaati waloomtanii jiraachuuf jireenya nam lamaati
baga carroomtan jannaa tana caaltuun niimaati nageessoo fi zeeniyaa misirroo muslimaati ulaan yaadaa cufamtee ganaa yaaddanuu maati bultii halaal jaarrachuuf hedduu kafaltan aarsaa nuuf gammadaa meelachuu harkattanii wallaansaa fatanaa jaalalaatiis dabartanii qarumsa markazarraan bahinaa dhiisuun qabdan barumsa rakkoo jiruuf jireenyaa moohadhaa wajjitumsa rakkoo jiruuf jireenyaa moohadhaa wajjitumsa jiruu gaarii jiraadhaa jaalalaan wal kunuunsa jannata rabbii dhaaluuf ammumarraa karoorsa jannata rabbii dhaaluuf ammumarraa karoorsa waan hin qabne hundaa'uu waliin qabaadhaa obsaan jiruun asii eegaltii ganaa dagartan fursa jiruun asii eegaltii ganaa dagartan fursa hundaan sinfaaya rabbiin yoo tolfattan ka'umsaa jiruun asii eegaltii ganaa dagartan fursa hundaan sinfaaya rabbiin yoo tolfattan ka'umsaa rabbii waliif sin qoodee jee waliin jiraadhaa milkooytayyaa misirroo wal harkachuun carraadha jiruu hawwaa fi turtan arrabaatan dharraadha kan gammachuu fi raahaa waliin buutan karaadha yaada walii hubadhaa waliif laafaa garaadha yaada walii hubadhaa waliif laafaa garaadha wal dhorkadhaa hamtuurraa toltuu waliin hirmaadhaa miira hubbii dhugaadhaa sana waliif qabaadhaa miira hubbii dhugaadhaa sana waliif qabaadhaa shukrii rabbii jabeessaa ibaadaadhaan jabaadhaa jiruu halaal bareedduu keessa gootarraa haadha jiruu halaal bareedduu keessa gootarraa haadha niimaa teessan dawwamsuuf xiyyeeffannoo kannaadha hojii khayrii jabeessaa hammeenyarraa goraadha hojii khayrii jabeessaa hammeenyarraa goraadha umrii sinaa dheereessuu janna wajjin turaadha hojii khayrii jabeessaa hammeenyarraa goraadha umrii sinaa dheereessuu janna wajjin turaadha bultii halaal bareedduu faaya jiruu namaati waloomtanii jiraachuuf jireenya nam lamaati baga carroomtan jannaa tana caaltuun niimaati nageessoo fi zeeniyaa misirroo muslimaati ulaan yaadaa cufamtee ganaa yaaddanuu maati ifee bareede birraan akka biiftuu bariisaa namuu hasaase waa'ee bultii jaaruu odeessa qullaa hafuun dhiyoodhaa zaawiyyaan konfoleessa irraa naaf hin dandeenyaan yaa ukhtii abboleessa hanga yoomiitti fuftaa jiruu fakkii bineensa hanga yoomiitti fuftaa jiruu fakkii bineensa hanga yoomii hiraartaa akka ilmoo hiyyeessa eenyu dhufee si jaaruu mee eenyu eeguu teessa baayilamaan olin rakkoo abbaaf irraa gabaabsa gamtoomaan irraa aantaa kan shayxaanaa basaasa daboo isaa si oolchuuf rakkina sitti tasaasa daboo isaa si oolchuuf rakkina sitti tasaasa mala isaa fashaltee ta'uu qabdaa gameessa hanga yoomiitti yaaddoon jiruu si dhangaggeessa hanga yoomiitti yaaddoon jiruu tee dhangaggeessa rabbii keetiin gahadhu fuudhii yaa dargaggeessa hanga yoomiitti yaaddoon jiruu tee dhangaggeessa rabbii keetiin gahadhu fuudhii yaa dargaggeessa ustaas sultaan ibraahim siifaa dhugoomtu niyyaan misirroo teenya lachuu siin bareedeefi guyyaan hamtuu weydeeti ijoollee buufte karaa hidaayaa haraamirraa baraartee waliif fiddee shariyaan galanni kee firdoosaa ta'uu ollaa ambiyaa galanni kee firdoosaa ta'uu ollaa ambiyaa sinuu bareedde ijoolleen iftee fakkaatte faaya dabaala isaanii tolchuuf nasiyaa fi nabiyaan dabaala isaanii tolchuuf nasiyaadhaaf nabiyaan isaan lamaan irraahii na dhaqqabdee hadiyyaan ergaa isaaniitiin fidee anis guuteef niyyaa obbolummaan akkanaa waliif ta'uun hiriyaa xumuradhee ergaatoo turaa nagaa fi fayyaan obbolummaan akkanaa waliif ta'uun hiriyaa xumuradhee ergaatoo turaa nagaa fi fayyaan bultii halaal bareedduu faaya jiruu namaati waloomtanii jiraachuuf jireenya nam lamaati baga carroomtan jannaa tana caaltuun niimaati nageessoo fi zeeniyaa misirroo muslimaati ulaan yaadaa cufamtee ganaa yaaddan humaati bultii halaal bareedduu faaya jiruu namaati waloomtanii jiraachuuf jireenya nam lamaati
baga carroomtan jennaa tana caaltuun ni maati nageessoo fi zeeniyaa misirroo muslimaati ulaan yaadaa cufamtee ganaa yaaddanuu maati.